akkam jirtu nageenyi badhaadha daawwattoota keenya kan Nubiyaa Miidiyaa hundi keessanuu bakka jirtanis salaamanni keenya ka'onni irraa buqqee isinaa dhaqqabu nageenyi badhaadha har'aan tana haala yeroo irratti dhimma koronaa vaayirasii COVID-19 fi haala biyya teenya keessa jiru hundarraa laalchisuudhaan marii godhuudhaaf dhiyaannee jirra. Namni marii kana wajjin gaggeessinu kabajamoo obbo Taayyee Danda'a Tita. Hanga xumura qophii keenyaatti nu wajji turaan afeerraa teenya. Kabajamoo obbo Taayyee baga nagaan dhufte afeerraa keenya nu simattanii marii nu wajji gaggeessuudhaaf asin nu dhiyaachuu keessaniif guddaa maqaa Nubiyaa Miidiyaatiin isin galatoomfanna. Ayyaanillee miidiyaa haarawaa kanarratti dhiyaachuudhaaf asirratti immoo nama fageenya irraa waggaa haasaa baay'ee jaalladhu wajjii mari'achuuf hiree argachuu kiyyatti baay'ee gammachuu qaba. Baga na affeertanii ulfaadha. Galatoome. Haalli biyya keenya keessa jiru mariidha kan gaggeessinu. Haala dhukkuba vaayirasii koronaa COVID-19 kanaan wal qabate biyyoota addunyaa kana guutuu dhukkubni kun roraasaa jira. Lubbuu hedduu galaafachaa jira. Namni hedduun dhukkubsatee mana hakimaa seenaa jira. Kanaa wajji wal qabatee biyya keenya illee seenee jira. Hanga ammaatti lakkoofsaan 25 irra jira warri dhukkuba kanaan qabame. Haalli deemaa jiru kun uummata keenya keessatti mootummaan dhaamsa dabarsaa jira. Sadarkaan barnoonni garagaraa kan namaa jira. Maaltu si mul'ata? Maal ta'uu qaba uummanni keenya jettanii yaaddu? Yaa dhugaadha. Vaayirasiin koronaa kun akkuma addunyaatittuu yaaddoo guddaadha. Biyyootuma gurguddatan keessatti illee lubbuu nama baay'ee galaafatee jira. Nama baay'ee qabee mana yaalaa galchee jira. Akka waliigalaatitti gara nama 700 fi achi ol ka qabame. Ammoo kan lubbuun isaanii darbee gara nama 33 akkasii ol ta'ee jira. 35 akkana ga'uun ol warra. Kun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Akka biyya keenyatti eeggannoon godhamee baay'ee jira gama mootummaatiin. Rakkoon kunis boruuf iftaanitti olee bulee waan ta'u wajjumaan kalaallu ta'ee haga ammaatitti namni qabame nama 25 namni du'e hin jiru. Ammoo keeziin haarawa bal'inaan galmaa'aa jirus hin jiru. Jalqabumarraa'uu mootummaan akka namni harka isaa dhiqatu akka namni harkaa waliin tuttuqne akka namni otoo harkan dhiqatiin fuula ofii funyaan ofii ija ofii hin tuttuqne waan akkanaa kana qulqullinaan wal qabatee akkaataa itti ittisu qaatarraa qabee miidiyaadhanis ammoo karaa hojjettoota ekstenshinii fayyaatiinis eebiin magaala keessatti moontaarboodhaanis bakka itti dabarsaa ture jira. Kun waan jijjiiree qaba jechuudha. Odoo tarkaanfiin sunniin fudhatamuu baatanii rakkoon ga'u meebii kanarra bal'achuu mala. Akka waliigalaatitti immoo amma dhiyeenyatti akka geejjibni uummataa naannootti akka hin deemne naannoo tokko keessa immoo hin socho'oo ta'e haga dandeettii baachuu isaa konkolaataan harka wadhakkaadhaan hir'isee social distancing walirraa fageenya barbaachisu san eegee deemuu akka danda'u gabaa gurguddaan akka dhaabbatu seensa magaalaa irratti wanni cheekpoointii irratti infiraareediidhaan hoo'ee qaama namaa akka laalamu akka safaramu namni shakkame immoo bakka turtii isolation centerii akka seenu
namni irratti argames treatment centerii akka seenu abbootiin qabeenyaa baay'een kun mana ofii kun tola ofii manneen barnootaatis akkasuma TVET kolleejoon yuunivarsiitoon hundumtuu dhibee kanaaf reedii ta'anii akka eeggatan gariin bakka turmaataa gariin bakka yaalaa akka ta'an qaamni nageenyaa gubbaa haga jalaatitti milishaanis poolisiinis raayyaan ittisaatis hundumtuu waan mootummaan gubbaa jedhe kan raawwachiisuudhaaf of eeggannoodhaan akka hojjetan akkasumallee ogeeyyiin fayyaa warri hojiirra jiran duraan hojiirra jiru hojii isaanii gootummaadhaan jabinaan akka itti fufan warri immoo dulloomanii xurataa bahanillee yeroo ammaa kanatti yeroo biyyi isaan barbaadutti yeroo dirqamaa kanatti dirqamaaf akka of qopheessan mootummaan yaamicha dabarsee jira. Akka waliigalaatitti yaa'u xiqqoo raawwii irratti gaafa gabbu namni walitti sissiqee ammas deemuun hin mul'ata. Bakka gabayaatitti namni walitti mamaxxanee mul'achuun hin jira. Garuu akka waliigalaatitti wanni mootummaan gubbaarraa jedhe hojiitti gadi bu'aa jira. Akka tilmaama keenyatti dhibee kana qindoomina uummataa fi mootummaatiin qindoomina dhaabbilee miti mootummaatis qindoomina lammiilee biyya alaa jiranii fi biyya keessa jiranis namni wal qarqaaree bakka mana ooluttis namni kuun waan nyaatu qaba kuun waan nyaatu hin qabu akka aadaa isaa uummanni keenya wal qarqaaree yeroo rakkoo kana tumsaan akka irra wal dabarsu mootummaan abdii qaba. Rakkoo kanas hin mo'annaa jechuudha. Bareedaadha. Uummanni keenyas akkuma tuuyatte hubannoo isaa duraan irra cimsaa deemaa jira. Haa ta'u garuu dallaaltonni naggaadonni siyaasaa tokko tokko dhukkuba kanarraa waa buufachuudhaaf warra hamuumachaa jiruu fi yaa rabbi dhukkuba kana nuu bal'isi warra jechaa jiruutu jira. Warri kun amma fakkeenyaaf warra reefka maxxansuudhaaf jarjaru warra du'a naggada bare kun ogeeyyoota fayyaatis haa ta'u tilmaama garaagaraa kaasaa jiran. Fakkeenyaaf diinagdeen biyya tanaa hin caccabxii import export irratti daakamuu dhufaa ogeeyyoonni fayyaa hin mufatu hiriira bahuu hamilee waan adda addaa kaasuudhaaf tattaafatanii jira. Fakkeenyaaf yoon marii teenyarra kan hin kaasu taate vaayirasiin koronaa gama fayyaa dhaabbilee fayyaatiin ni laamsheessaa ogeeyyi fayyaa didee finciluuf taa'aa hin hojjedhu je'eeti. Gaagama hawaasummaa nama hedduutu du'uu taa'aa awwaalchaaf qopheessaa jechuu isaaniiti. Du'uu taa'aa diinagdeen ni laamshaa import export rakkoodhaatu irra dhufu taaniin qancaraa akkanumatti illee raayyaa ittisaa keessatti hokkora addaatu ka'uu taa'aa jechuudhaan niyaa rakkoo keessaa waa buufachuudha naggadachuudhaatu mul'ata. Maaliif ilmi namaa kun yeroo rakkoon tun Ameerikatti ammaan tana fakkeenyaaf USA tarraan tana lakkoofsi reefu gizee ilaalu nama 3,000tu du'ee jira. Ameerikaan waywaachaa jirti. Addunyaan yeroo akkana waywaachaa jirtu kanatti nama keenya kaa keessaa dhibee kana keessaa bifa baraaruurra tokkoomee namni hojjechuu fi tajaajila kennuun osoorraa eeggamtu siyaasaa moggadhiisee lubbuu namaatu dursa. Tana keessallee siyaasaa naggatuuf hogguu namni wixxifatu hogguu argan waan nama ajaa'ibsiisu. Toora kanatti amalli baree nama dhiisuu jedhan. Dhugan. Harki hannawoo bare dooluun isaallee hin soso'aa jedhan. Beekamtiin karaa ajjechaa namaatiin nama gowwoomsuun nama fixuun dhiiga namaa mul'isuun reefa namaa mul'isuun argame kun gaafa wanni sun miidiyaa irraa dhabamu araaraa namatti ta'a jechuudha. Araaraa namatti ta'a araaraa san barbaade namni waan san godhu malee silaa haala amma jiru kanaan xiinxalli akkasii hin kennamu jechuudha. Xiinxalli akkasii hin kennamu namni amma dinagdeen hin laamsha'a
diinandeen gaafa laamshee immoo namni wal saama. Kun jechuun maal jechuudha? Gamanumaa namni qopheessanii soo jiraate haalli amma jiru kun mootummaan dhibee kanaan qalbiin isaa qabamee jira. Isin immoo achitti hokkara kaasaa saamaa ka jedhu waan akkasii erga akkasii dabarsu garee qopheessanii waan akkasii jiraachuu hin danda'a jechuudha. Kun waan seeraan nama gaafachiisu. Maaliif akkana namni baay'een hin dhuma. Dhumaatii baay'eetu ga'uugaa toora sanitti ogeeyyiin fayyaa hin ifatu. Waan immoo ittiin ofirraa ittisan kana waan akka maaskii waan akkanaa kana hin argatanii jiraaf hin jiru odoon beeke hin argatanii so kana waan dhabaniif isaan immoo hin fincilu tajaajila hin kennanii wanni jedhu kun saniin illee wal qabatee ammas caasaan nageenyaa waan kanarratti waan ittiin ofirraa ittisan waan funyaan itti godhatan waan harkatti godhatan waan qaamatti uffatan waan akkanaa kun hin dhiyaatu fi isaanis isaan keessa wanni kun namallee hin qabaa hin miidha waan kana ta'eefuu jarri kun ammas tajaajila silaa kennan kana dhiisanii isaanuma keessa fincila silaa lafarratti ka'usan ansaamichaa sana nannaasan ittisuu odoon ta'in ofiifu fincila kaasuuf deemu ka jedhu waan akkana nama barreessu argine kana jechuun maal jechuudha achi keessallee fincilaa jechuudha ogeeyyii fayyaatiinis fincilaa waan kana raawwatinaa jechuudha kana jechuun immoo maal jechuudha afaan tokkoon uummanni dhumuuf deema akkan duune maal waan akkanaa kana taasisaa garanaan immoo ogeeyyiin fayyaa of kennanii akka waan kana irratti hin duulle dhibee kana ittisuu irratti kan rakkate gargaaruu irratti isolation center keessatti tajaajiluu irratti qorachuu irratti warra dhibamee warra dhukkubni irratti argamerree yaaluu irratti akka isaan onneedhaan bahanii hin hirmaanne deema fincilaa waan kana hin godhinaa ka jedhu ergaa karaa keessaa dabarsuu jechuun namni haa dhumatu jechuudha. Namni haa dhumatu jechuudha. Caasaan nageenyaa fincilii waan ajajni siin jedheen dhagahini gaafa jedhamu kunis olaantummaan seeraan kabajamini caasaan nageenyaa dhibee ittisuu kanarrattis qoodan fudhatini. Of course qoodni isaanii waan mootummaan gubbaa dabarse sosochiin uummataa ka dhaabbate kun taaksiin magaala keessaa an dhaabbate kun ka hojii irrattiin ooluu danda'u karaa caasaan nageenyaati. So caasaan nageenyaa kan akka inni waan kana raawwanne dhoowwuu jechuun dhibeen kun ammas haa faffaca'u namni haa dhumu ka jedhu jechuudha. Silaa yeroo akkanaatitti maal inni kan namni jedhu poolisiin immoo raayyaan ittisaa caasaan nageenyaa gubbaa haga jalaatittu waadaan inni seenu ofii badee biyyaaf uummata baraaruun wannoon isaatu. Caasaan fayyaallee akkasuma of kennee wareegama kaffalee uummata isaa biyya isaa balaarraa baraaruun gaafa dhibeen hamaan akkanaa galee jechuudha. So wanni silaa namni namaan jedhu yeroo akkanaa kanatti yeroo hamtuu kanatti waa hundi isinii guutuu hin danda'u. So yoo guutuu baatellee yeroo hamtuuti humni biyya keenyaallee amma ga'u isinis hin beektani waa hundumtuu balaa kana gaafa darbine itti deebinee mari'anna amma yeroo itti waan ofii yaadanii miti yeroo biyya baraaruuti yeroo uummata baraaruuti. So hundi keessanuu humna dandeechaniin beekumsa qabdaniin wal qarqaartanii onneedhaan waan kana duultanii even caasaa fayyaa qofa odoo hin ta'in dargaggoonni tola ooltummaadhaan bahanii namni akka waan kanarra duulee dhibee kana injifatu haamilee itti kennita malee wanni kun ta'uu malaa jettee fincilaa jettee karaa keessa akka xiinxala wayii goote xiinxalaa miti garuu ergaa biraa fincilaa waan kana raawwatina didaa jettee akkanatti itti himtu jechuudha. Hin godhamu jechuudha wanni kun. Wanni kun sadarkaa biyya ganuuti sadarkaa uummata ganuuti sadarkaa biyya jibbuuti jechuudha namni yoo keessatti ilaala. Saniin gamanatti namni gara saamichaa seenaa. Nyaanni dhumee maal waan akkanaa kan akkanatti miti an dubbiin xiinxalamu waan kana miti silaa ka himamu aadaan uummata keenya jira uummanni keenya nama inni beeku
kabeelee isa bira du'u itti dhiisiti. Warra inni hin beekne Bishooftutti beektaa fayyaarri Itoophiyaadhaa barsan kufee nama achi du'e san haga dheengadda taskaara baasuutti itti gahe. Nama argee hin beekne nama waan ta'eef jechuudha. So uummanni keenya uummata gaafa rakkoo walirraa dheefu miti. Uummata gaafa rakkoo waan qabu walii hiree wal qarqaaree wal utubee rakkoo waliin bahu malee uummata gaafa rakkoo wal nyaatu miti jechuudha. Uummata wal saamu miti jechuudha. Uummata ofiitti walitti deebi'ee wal miidhu miti jechuudha. Yoommoo namni waan qabuun si qarqaare waan isa saamtuuf ati isin qabdu jechuudha. Namni waan qabu yoo rakkoo kana keessaa bahan yoo dabarre kasilaa nyaachutu ta'u manni mana ka ta'u yoo rakkoo kana keessa darbine itti jiran. So amma balaan kun erga tokko nutti dhufe hundi keenya humna qabnuun wal qarqaarre wajjin keessa bahuudhaaf akka wal qarqaaru akka wal tumsinu akka immoo nageenya ollaa ofii hundumtuu nagaan waa hunda olee bahu olee galu kana gorsita malee balaa akkanaatiif bu'uu deema namni wal saamuuf deema ogeeyyiin fayyaa finciluuf deemu humni nageenyaa ajajamuu diduu fi waan akkanaa jettee shororkaan akka babal'atu qofa osoo hin ta'in jarri sunillee jarri silaa diyuutii irra jiru kun akka isaan waan silaa yaadanii garan taanetti deeman akka kana miti jechuudha akka xiinxallitti kennamu. So kuni hammeenya guddaadha. Kuni jibba biyyaati. Kuni jibba uummataati. Afaaniin arrabaan gara gubbaatitti maqaa uummataatiin badii uummataa lallabuu jechuudha wanni kun. Galatoomii ani yaada kiyya kennachuudhaaf yaa'u mariirra jirra. Gaaffii fi deebisaa miti marii godha. Marii wanni. An wanni na dhibu yeroo takka namni jaalala biyyaa qabu. Vaaliyuu biyyaa. Namni jaalala uummata fi qabu. Namni jaalala raayyaa ittisaa qabu. Namni jaalala poolisaa qabu. Namni jaalala fayyaa qabu. Namni jaalala nageenyaa qabu. Yeroo muddamaa ta addunyaan itti ciniinfachaa jirtu tana. Tan addunyaan ittiin fayyaa dhabdee girgiraawaa jirtu. Pirezidantii wanta Xaaliyaan agarre wanta hoogganaa Xaaliyaan akkaataatti imimmaan harcaasee uummata addunyaarra booyaa ture. Akkaataa uummanni san itti du'e. Nuti numaa boodarra nu bira gahuun kun hubannoo jajjabaa kan uummanni keenya qabaatuuf carraa uumee jira. Haa ta'u immoo namni jaalala biyyaa qabu tokko akkamitti ogeessa fayyaa ka ifii du'eetiin dhukkubsataa fayyisaa ka ifii du'eetiin nama dhukkubee wallaanaa jee haddii seene tokko amma Ameerikaa addunyaa guutuurratti gilaavziin hin jiruu himamu jira. Maaskiin hin jiruu himamu jira. Ogeessi fayyaa finciluu qabaa namni jee Ameerikaa irraa dubbatu tokko hin jiru. Warri Riippaabilikaanis Dimokiraatiis ammoo uummata fi dandamachiisuu irratti akkaataatti waan san arkatan akkaataa waan irratti guutan irratti dalagan malee. Keenya kun jaalala fakkeessee akka kanaan rakkoo kanaan gizee sammuun mootummaatii fi caasaan mootummaa hundi biyyaa fi uummata baraaruu irratti hogguuchi deebitu. Tana keessa warri silaa nama wallaanuu jee akka fincilu kakaasuudha tun. Tun hujii yakkaati. Yakka kun. Ogeeyyoonni fayyaa akkaanii fi wallaansa osoo goone nama dhukkubsate dirree dhiisanii namni du'uuf hulaabanuudha. Takka. Lamada aaduma teenya akkaati reefu jette nuti nama karaa deemuu nyaachisneeti olmeessinee bulchinee gaggeessina. Amala keenya kun sirna keenya. Akkamiin namni amma mana gizee gale hoggu gale booda namni wal saamuu taa'aa gizee jiru amala hin qabne fidaa uummanni keenya. Tun maal jechuun deemaa saamaa hireerkattanii hattuunis hireerkattanii warri saamicha feetan hireerkattanii warri yeroo tana eeggachuu jirtan deemaa saamaa mootummaan xiyyeeffannaa uummata baraaruu fi biyya baraaruu irratti qabamtee jirti. Cinaacha laafaa amma harkattan kanaan saamicha gaggeessaa ka tujjaaruu feetanis tana keessa kanamarraa waa fudhachuu feetanis tana keessa hattoomina gaggeessaa jee hattummaa irratti nama kakaasuudha ture. Yakka lamadaati. Sadeeffa waraana biyya eegu poolisa biyya eegu meeshaan dhabee isaan keessaa yaa'iin dhufaa jechuun
waraana an qawweete kara mootummaa garagalchi takka kara ummataa garagalchi takka qawwee lafa dhiise nagaa biyyaatii fi nagaa uummanni eegin akka jechuuti. Kunis yakka biraati. Kanumaa wajji wal qabatee nama hedduutu du'uu taa'aa je'ee if dura dubbachuun staatiksii qabnu irratti hundooyne addunyaan akkatti jirtu ni beekama. Duutii yoo dhufte abbaan fadhee dhorkuu hin danda'u. Arraan tana bar Itaaliin dila namni irraa dhumu jiru kana hoogganaa Itaaliitii miti kan yakkamu jiru mootummaa miti. Dhibeen kun bakka irraa ka'e ni beekama. Akkatti addunyaa wal ga'e ni beekama. Yoo arraan tana biyya teenya keessaas waan mootummaan jettuu fi caasaan mootummaatii fi ogeeyyoonni fayyaa jiru kan hojiirra oolchine taate rakkoon nu mudattuuf akka biyyaatti miidhamna. Akka dhaabaattii fi akka mootummaatti miti. Akka ummataatti kan miidhamnu. Tun osoo beekamuu hokkora akkanaa kana hoggoo kaasu mootummaan maal calleetetti. Hay olaantummaan seeraa tun namuma qawwee dha'e qofaafi. Hay tun bar qawwee dha'uudhaa oli. Maal qabdamee yaadatan irra na gargaara.